Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media qophii kennaa faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa aartiin uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Aartiin meeshaa qabsoo Oromoo hidhannoo maleeti. Akkasuma Oromoo injifannoo gonfachiisuu keessattis shoora olaanaa qaba. Akkasuma aartiin meeshaa gaddaa fi gammachuu keessatti uummanni Oromoo wajjin jiraatudha. Keessattuu uummanni Oromoo aartiitti da'eeffachuudhaan ciigoo fi sheekodhaan sirbee roorroo barabaraan isaan irratti raawwatamu qolachuu ergaa waliif dabarsuu fi akkasuma jaalala gammachuu fi gadda ittiin ibsatu. Artistoonni Oromoo sirboota qabsoo irraa eegalanii sirboota aadaa, duudhaa, seenaa fi kan kana fakkaatan eenyummaa saba guddaa kanaa ittiin tiiksaa turani. Nutis kanuma sababeeffachuudhaan sagantaa kennaa faaya aartii Oromiyaa Freedom Media irratti qopheeffanne ergaalee dhaamsaa fi dhamaa sirboota filannee isin biraan geenna. Wadia galala balode Oromia kiana bizo Wadia galala balode Oromia kiana bizo Wadia galala balode Oromia kiana bizo Adabana shiba tappo manachita damma jibicha pita dubbi hayicha pita abba bindufne ilma afrufe gollo bindufne gola afrufe warra gola najala gora nagize jatina pedali jatina pedali jatina pedali jatina pedali nagize jatina pedali na pedali jatina pedali jatina pedali. Egaa torban kanaaf sirbii nuti jalqaba irratti filannee dhaamsaa fi dhama isaa isin biraan geennu sirbaa bareedaa fi dheenna kana bahee kan weellisaa beekamaa abbaa sagalee kiloolee Yoosaan Geetaawun sirbee mata dureen isaa Baalaa Gizee jedhu kan ilaalu ta'a. Gizee jatina pedali jatina pedali jatina pedali jatina pedali Gizee jatina pedali na pedali jatina pedali. Dadda fi yaadafoo biyya abbaa biyyaatiin tola warra abbaa biyyaatiin nuti bakka kennatu bakka kanaa kan gizeen nu fidee miti jechuun kan eegalee jabaan booree booressa booranii nama gattaa'ee namatti roorrisan gariin jechuun kan eegalee Yoosaan nummaa Oromoo fi Oromiyaa maal akka fakkaatu jabeesseetti hime. Itti dabaluudhaan weellisaa Yoosaan Geetaawun Baalaa Gizee jettee na waamti jarriim dhugumaaree kan jettu jarriim nan jibbaaree yoo tole barriim nan sarmaaree yoo dide barri jechuun buqqisaa malee hiddaan dhiiroo hidda wal dhabbii koodee kan jaru lammii nyaataa bubbulu gosaan koodee jechuudhaan labdee Oromoo fi Oromiyaa jidduu jiru araaraatu fala jedhee waan raage fakkaata. Jatina pedali jatina pedali
Jatina wan fiyarri lagize jatina wan fiyarri na wan fiyarri jatina wan fiyarri jatina wan fiyarri Tira baluudhaan xumuraa irratti weellisaa yoo saangetaan sirbuma kanaan kenna wal ta'uu didee diddaa wal conqolaasaa inni wal ta'ee didee jibbaa nutti facaasaa ija nutti bobaasaa beenu baadiyyaa seeni tokkichaa milluu jiruu ilma oromtichaa akkuma kalee dhiibbaa lafasaa maaliif hin jirreen coomsa gurrasaa wal galaafatee geeba hin fudhatu maaliif tokkoomee diinan qolatu gaaddisa biyyaa oromticha kom cimsii tokkoomi falma dhurakkom yaa isa biyyaa baate hidhattee yaa isa biyyaa aangorra kortee mee wal hubadhuu qabbu bakka kee deebisi gadaan bulchi biyya kee jechuudhaan ilmaan oromoo aangoo harkaa qabanii fi isa didee bosona seenee jirus ergaa bareedaa dhamaa fi dhaamsa qabdu tana dabarseefii jira. Keenya wal ta'uu didee diidaa wal conqolaasaa bi wal ta'ee didee jibbaa nutti babaasaa nutti jababaasaa nutti jababaasaa beenu baadiyyaa sinuumi. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti ergaa fi dhaamsa isaa ilaallu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan yeroo dheeraa dura sirbame sirba weellistuu Waaritee Furii mata dureen isaa aadaa baanaa jechuudhaan kan aadaa Arsii shubbisa baaleetiin hojjetame ergaa iddoof keessaa qabu dhamaa fi dhaamsa isaa ilaalla. Aadaa baanaa shibaa taphoo mana citaa damma jibicha bitaa dubbii hayyicha bitaa abbaaf hin dhufne ilmaaf dhufe golloof hin dhufne golaaf dhufe warra golaa na jalaa goraa. Weellistuu Waariteen weellistuu sirboota hedduu hojjechuudhaan Oromoof gumaachite yoo taatu sirba kanas yeroo dheeraa dura oromticha sanyii warra seenaa fedhu kan biraasi malee hortee sikkoo mandoo hidda waaqoo sinfaarsaa ammallee an jechuudhaan sirba seenaa ergaan isa keessa jiru baay'ee bareedaa fi seenaa Oromoo Arsii sikkoo mandoo kan ibsuudha. Weellistuu Waaritee Furii san qofatti hin dhaabne jidduu sirba kanaa keessatti ilma hayyuu jabaa yaa bareedaa jaalala keen qaba gosa sanyii lolee kan abbaan kee diina nurraa qolee jechuun sirba jaalalaa fakkeessuudhaan dhaloonni kun hambaa goottan qaqqaalii kaleessaa ta'uu akka of beekuu fi amaanaa isaanii akka nyaanne itti himte. Ilma hayyuu jabaa yaa bareedaa jaalala keen qaba yaa bareedaa jaalala siif qaba goota sanyii tolee kan abbaan kee diina nurraa lolee kan abbaan kee diina nurraa qolee kaayyee sirraa tolee yaa gametti goonni garaa bulee yaa gametti goonni garaa bulee yaa garoo baadiyyaa sifa namaa tattaka waadiyyaa sifa namaa tattaka waadiyyaa waabee je'uu kiyyaa ani si jaallata sanyii kiyyaa kanaaf si jaallata fitaa kiyyaa qalbiin na dhaabbatee yoom rafee gogaa onneen si jaallatee yoom rafee gogaa garaan si jaallatee. Higa Hussein Bure,
ammasim bardi abbaa keetii boramoo hamaram ormaan lacaa jettamoo amalam dalloo bunni daraareem shararee maal qabam iyyoos duukaa galeem shanachaa buna dammaa jibichaatu bitam hinafu hin dhufam dubbii ayyichaaf fixaa jechuun ilmaan gootaa faanaam kan qajeelte fakkaata. Bardi abbaa keetii boramoo hamaram bardi abboo keetii boramoo hamaram mormaan lachaa jetta bonamoo amalam mormaan lachaa jetta bonamoo amalam dalloo mannaa bunni daraaree shararee dalloo mannaa bunni daraaree shararee maal kafaree yoom bateesi faana galee kubee kubaanaa biti futuuna gadi shaanacha muraada maji bicha fida shaanacha muraada maji bicha fida ina kunu baadu biya yicha fida ina kunu baadu biya yicha fida. irratti weellistuu aaritee furiim aadaa fuudhaaf heerumaam Oromoo Arsii Sikkoo Mandoo keessaa aseenaa fayyadamuudhaan seera caffeetumaam warra kennaa riqicha jaalalaa yaa aseenaa jechuudhaan balbalanaaf banaa booroo lixaam maanguddootu dhaqee dubbii fixaam rakkoo ayyoo makkoo warra kennaa mijuudhaan dhamanneetiin ol seennaa jechuun sirna fuudhaaf heerumaa keessaa aseenaa seera isaa waliin ummatatti ibsite. Sera caffeetuma warra kennaa riqicha jaalalaa yaa aseenaa balbalana banaa booroo lixaa maanguddootu dhaqee dubbii fixaa rakkoo ayyoo makkoo warra kennaa mijuudhaan dhamanneetii ol seennaa rakkoo ayyoo makkoo warra kennaa mijuudhaan dhamanneetii ol seennaa rakkoo ayyoo makkoo warra kennaa mijuudhaan dhamanneetii ol seennaa. Adabana shiba tabbo mana cita damma jibicha pita dubbi hayicha pita abba bin dufne ilma afrufe gollo bin dufne gola afrufe warra gola najala gora. Itti aansuudhaan sirbee nuti sadaffaa irratti isiniif filannee Hawwisoo baandii Arsii keessatti kan beekamu akkasuma sirboota hedduu kan sirbee weellisaa Adam Yaasin yookaan immoo Booratiyyaa akkanarraan ollee Booyatiyyaa sirba jedhuun kan beekamuu fi sirboota isaa keessatti kanneen akka daaloon naltee daaloon daalattiin naltee ati daalattiin qabdu ayyoon tiyya fiidee galtee jedhuu fi sirboota akka baadiyyaa gallaa lafa loonii jedhuun weellisaa Huseen Amaanoo faa waliin ta'uudhaan kan hojjete weellisaa har'aan tana lubbuun addunyaarra hin jirree fi kan seenaa bareedaa uummata isaaf dhiisee deeme Adam Yaasin sirba mata dureen isaa Magaal Makkaa jedhuun dhaamsaa fi dhama sirbichaa kana isin yaadachiifna.
Badia galala balode Oromia Diana Mizo 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 Magala makaha bada magala bada magala makaha bada magala bada magala magala makaha nage si hagaba yo la kaha nage si hagaba yo la magala makaha bada magala bada magala makaha bada magala bada magala makaha nage si hagaba yo la kaha nage si hagaba Riqicha gamasii bada hadii dawoom diimtuu nafanuuraam bada tadii dawoom isiin alaatumtiin jalaa farsaniin ameessuma taateen laashiyoon namaan dabarsanii jechuun bifaam geerarsaatiin kan eegaleen Bilisaa Adam Yaasin loon gammadaa duulaam hattuun dammaysiteem karruurraa jalaam maaliin babbaysitee jechuun citii bareedina isii gaafachuun eegalaam. Riqicha gamasii bada hadii doo diimtuu nafanuuraa bada kadhiijoo isiin alattumtii jalaa nafarsanii ameessuma taatee laashiyoo namaan dabarsanii. Loon gammadaa daaluu hattuun dammaysitee Karu irraa jalaa maaliin babbaysitee wanni babbaysitee maraqoo arabaa yoo rafee damma qulaashiyoo oma kee ajabaa. Baale garbuu waamuuf teessuma dhaabataa diimtuu harka qayyaa kenni salaamataa. Kenna le arkuma wasirra kaayata haadha na jeetterra le laashiyo sumanna jaalata. Ilma yoo ree gurratu laalata durbi weelluun beeytu laashiyo gurratu jaalata. Weellisaan kun yeroo dukkanaa sana keessatti aadaa uummata keenyaa qoratee gulaambaa seenaa keessatti ol kaa'utti gaabbii waan qabuun fakkaatu. Magaala Makkaa bada magaala Makkaa nagaggeessii hanga Baaliyyoo walakkaa jechuun wal jalaa fuudhuudhaan kan sirbame yoo ta'u shubbisa uummataa fi aadaa uffannaa akkasuma uummata Arsii Sikkoo Mandoo haala bareedaa ta'een hojjetee dhalootaaf ol kaa'ee jira. Magala makaha bada magala bada magala makaha bada magala bada magala magala makaha nage si hagaba yo la kaha nage si hagaba yo la magala makaha bada magala bada magala makaha bada magala bada magala makaha nage si hagaba yo la kaha nage si hagaba magala makaha bada magala Yo la kahana
Sirba kana keessatti shubbisni tirriin akkasuma bayee fi Faatumeen aadaa Arsii keessatti kan mul'atu Bilisaa Adam Yaasin yeroo dukkanaa sanatti eenyummaa saba isaa irratti cichee hojiilee babbareedaa hedduu uummataaf hojjechuu isaatiif galataa fi seenaa yoomuu kan dagatamne dhaloota biraa qabda jechuun hojiilee gaarii keetiin dhaloonni akka isa yaadatuuf dhiyeessinee jirra. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophiin keenya faaya aartii torban kanaaf sirboota babbareedaa ammayyaa fi aadaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isiniif dhiyeessine kanneen armaan olii fakkaatu qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isinii wajjin ture an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jecha peejii keenya fooloo gochuudhaan YouTube channel keenya immoo subscribe gochuun Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa jajjabeessaa isiniin jenna.